Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashii irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamneerraa jedhu. Dargaggoo Abdulqaadir Huseenii daa'imummaarraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa uumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaala Dodolaa kan jiraatu Abdulqaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjetee harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Attamooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Sammaantaa Paawar TPLF haala jiru akka tasgabbeessu naannoo Affaariif Amaaraa keessaa ba'ee rakkoo jiru mariidhaan akka furu Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu itti fuftii jedhan. Haleellaan TPLF walitti bu'iinsa kanaaf dararaa uummata Itiyoophiyaa yeroo dheeressaa jechuudhaan ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksaniiru. Ergaa Tiwiitarii lammataa erganiinis sababaa haleellaa TPLF raawwateen bakka uummanni kuma hedduutti lakkaa'aman qe'ee ofii dhiisanii godaanan naannoo Affaariif Amaaraa keessaa uummata 136,036 gargaarsi midhaan nyaataa kennamuu jalqabameera jedhan. Koreen hojii raawwachiistuu paartii Izeemaa bakka waraanni itti geggeeffame adda waraanaa naannoo Affaariif Amaaraa sadiitti argamuudhaan kutaa hawaasaa miidhaan irra ga'ee jedhan daawwataa jiraachuun ibsamee jira. Dura ta'an paartii Izeemaa Yeeshoo Asaasaffaa duula waraanaa Itiyoophiyaa baraara jechuun ibsan martinuu deggeruudhaan jiraachuu biyyaa itti fufsiisuuf yaadame daawwannaa taasifamedha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haala buqqaatonni irra jiran hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Akkaataa deggersitti kennamuuf dhugaa lafa jiru hubachuuf carraa kan hin arganne ta'uu ka dubbatan dura ta'an kun miidhaa namoomaa qaama murtaa'e tokkoon furuun hin danda'amu jedhan. Akka biyyaatti balaa nu mudate waliin taanee dura dhaabbachuu qabnaa jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Izeemaan qaama hawaasaa miidhaan irra ga'e maallaqaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessuun gargaaraa jiraachuu dubbatan. Paartileen morkattootaas addaddummaa isaanii boodatti dhiisanii biyya tokkoof akka nama tokkotti dhaabbachuun isaanii isaan galateeffachiisa jedhan. Haa ta'u malee murtaa'aadha kan ittiin jedhan akka ilaalcha isaaniitti duulli sun waaltaa ajajaa bifa hordofe akka qabaatu yaadachiisaniiru. Akkaataa ragaan itti qabamu qindoomina qabaachuu qaba jechuudhaan innaa daawwannaa isaanii hubachuullee tuqanii jiran. Hawaasi addunyaa kallattii dogoggoraa qabaterraa deebi'uudhaan haala yeroo Itiyoophiyaa keessa jiru hubataa adeemuun gaarii ta'us keessumaa biyyoonni humna qaban hangi tokko ejjennoo isaanii sirrii hin taane akka sirreessan hojii cimaan hojjetamuu qaba jedhan. Hanga yeroo dhiyootti ragaa jiruun sababaa wal waraansa sanaan uummanni walakkaan miliyoonaa ol naannoo isaarraa kan godaane ta'ullee dubbataniiru. Gama biraan pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagar gootota wareegama baasaa jiran jedhaniif mootummaan deggersa kan godhu ta'uu mirkaneessuu isaanii sabaa himaan naannoo sanaa gabaasee jira jechuun Masfinaarraa gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi sababaa dhiittaa mirga namaa hamaa Tigraay keessaa kan namoonni kumaan lakkaa'aman dhumanii miliyoona 2 ol qe'eerraa buqqa'aniin himachuudhaan aangawoota Eertiraarra uggura keessee jirti. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen akka jedhetti hoogganaa humna ittisaa Eertiraa Filipoos Walda Yohaannis fixiinsa sanyii yakka dararaa quunnamtii saalaaf beekaa siiviilota daandii irratti itti dhukaasuu himannaaleen jedhaman dhiittaa mirga namaa ittiin himataman keessaati. Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'uudhaan loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an gaafataa turte. Tarkaanfiin har'aa kun Ameerikaan lammiiwwan Itiyoophiyaa irratti dararaa hamaa kan dhaqqabsiise gochaa qaanessaa akkasiif kanneen itti gaafataman irra dhiibbaa kaa'uuf murannoo isheen qabdu agarsiisa jechuudhaan waajjira ministirii maallaqaatti daayirektarri to'annaa qabeenyaa Andriyaa Gaakii ibsa kennaniin beeksisaniiru. Eertiraan hatattamaaf dhaabbataadhaan humnoota ishee Itiyoophiyaa keessaa akka baastu gaafannaa. Paartileen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabanis lola dhaabuuf marii akka jalqabaniif dhiittaa mirga namaa akka dhaaban gaafannaa jedhan Gaakiin. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal bilbilas haa ta'u ergaa barreeffamaa bilbilaan ergameef yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa hidhattoota Hamaas waliin muddama jiru ilaalchisuun Masriin wixataarraa daangaa ishee dugdee Gaazaa waliin jiru cufuu ishee aangawoonni dubbatanii jiran. Erga jalqaba waggaa kanaa qabee karaan irra daddarban Raafaan guyyaa hojii innaa cufamu kun isa jalqabaati.
Baatii caamsaa keessa Israa'eliif Hamaas gidduutti guyyoota 11f lola geggeeffameen aangawoonni Masrii naannoo sana banaa taasisanii turan. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti cufamuun kun Israa'eliif Hamaas gidduutti yeroo dheeraaf lola dhaabinsa akka tolfamuuf tattaaffii Kaayiroon goote waliin wal qabata. Daangaan kun cufamuun hanga yoomitti akka ta'e hin beekamu jedhu aangawoonni. Aangawaan tokko akka jedhanitti Israa'el waliin marii kallattiin hin ta'in geggeessameef akkasumas gareelee Faalisxiin waliin araara buusuuf yaalii ta'uun Kaayiroof gareelee hidhatan gidduu garaagarummaa uumameen kan ka'e Hamaas irra dhiibbaa kaa'uuf yaadameeti. Aangawoonni gaazexeessota waliin dubbachuuf eeyyama waan hin qabaatiniif maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafachuudhaan dubbataniiru. Daangaan kun cufamuun kan dhaga'ame erga sabaa himaan Masrii kan mootummaa daandiin irra darban torban tokkoof jimaataaf sanbata erga cufamee booda banameeraa jechuun gabaasee booda. Haleellaa Taalibaan kan hatatamaa karaa dogoggoraa ta'een tilmaamuuf kan qeeqaman aangawoota Yuunaayitid Isteetsi qofaa miti. Pireezidaanti Joo Baayiden humnooti Ameerikaa biyyattii Eeshiyaa waaltaa keessaa baasuuf erga murteessanii booda hoogganoonni Awuroopaaf gorsitoonni isaanii naga eegumsaa haalli Afgaanistaan keessaa attamiin ariifataa akka deeme ilaalchisee dogoggoraan ilaaluu isaaniif akkaan qeeqamanii jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsaniif ministeeronni isaanii gameeyyiin loltoonni Yuunaayitid Isteetsiif kan neetoo gamasii ennaa ba'aa turanitti Taalibaan tarkaanfii ituun fudhatin dura karoora gamasii ba'uuf qophee ta'uu dhabuu isaaniif seera tumtoota paartii ofii akkasumas mormitoota siyaasaatiin qeeqamanii jiru. Baatii waxabajjii darbe loltoota 570 ta'an Afgaanistaan keessaa kabaasti Jarmanii keessaas mootummaan chaansilarittii Engelaa Merkel Kaabul harka Taalibaanitti kufuu ishee dura lammiiwwan Afgaanistaan kanneen Jarmanii waliin hojjetaa turaniif karoora gamasii ba'uu xumuruu dhabuusaaf qeeqii hamaan irra ga'ee jira. Afgaanistaan keessaa ba'uuf karoora jiru xumuruu dhabuun tilmaama sirrii hin taane kan haleellaa hatattamaa Taalibaan geessise akkasumas mootummaan Afgaanistaan aangoo akka gadhiisu ilaalchisee Waashingtan illee tilmaama dogoggoraa tilmaamee jira. Akkuma gitoota isaanii kan Ameerikaa dhaaboliin basaasaa Awuroopaaf dhaaboliin nageegumsa isaanii yeroo gahaa qabna jechuun yaadanii turan. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti waliin ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashiirraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamneerraa jedhu. Koomishiniin hoggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoottan naannoo Beenshaangul Gumuz keessaa buqqifaman gargaaraa jirra. Yoo ragaan namoottan Wallagga Lixaa keessa jiranii nu qaqqabe isaanis ni gargaarraa jedhee jira. Naakor Malkaa Amboorraa gabaasa bal'aa qaba. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaalirraa buqqaanee naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu keessatti argamnaa jedhu namni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan buqqaatota keessaa tokko ta'uu kan dubbatan obbo Daani'el Margaa sababaa hidhattootni haleellaa raawwataniif manaa fi qabeenya keenya dhiisnee erga baanee baatiin 4 darbee jedhu obbo Daani'el miseensota maatii isaanii 5 fudhatanii ba'uu fi yeroo ammaa namootni 1000 lakkaa'aman aanaa mandii keessa jiraachuus dubbatanii jiru.